Namoonni baay'een kitaaba garaagaraa ni dubbisu. Garuu waan dubbisan sana yaadachuun yeroo baay'eetti cima. Sababni isaas waan dubbisan sana shoortii miimoorii keessatti seef waan godhaniif. Har'a akkamitti waan dubbisne tokko shoortii miimoorii irraa loongi termii miimooriitti dabarsuu dandeenya? Yookaan immoo wanta dubbisne tokko akkamitti yeroo dheeraaf yaadachuu dandeenya isa jedhu irratti wajjin dubbanna. Kanaaf akka aga xumuraatti akkana wajjin turtan isiniin jechuu barbaada. Warri YouTube chaanaalii kana subscribe hin goone YouTube chaanaalii kana subscribe godhaa, like godhaa, akkasumas immoo yaadi keessan waan nu tuquuf viidiyoo garaagaraa akka isiniif hojjennu waan motiveet nu godhuuf yaada keessan koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo keenyatti darbina. Namoonni baay'een waan dubbisan tokko yeroo dheeraaf akka yaadanne kan isaan taasisu inni jalqabaa qalbii guutuun dubbisuu dhabuudha. Kana gaafa jedhamu namni tokko yeroo dubbisu keessatti qalbii guutuudhaan hin dubbisne taanaan dandeettiin waan dubbisane yaadachuusaa baay'ee dhiphaataa jechuudha. Yeroo dubbistan keessatti yaada keessan gara garaagaraatti facaastanii dubbistu taanaan wanta dubbistan sana yeroo dheeraa osoo hin taane yerooma dubbistan sanatti iyyuu yaadachuu hin dandeessan. Fakkeenyaaf yeroo dubbistan keessatti muuziqaa dhaggeeffachaa dubbistu yoo ta'e yaadi keessan bakka lamatti hirama. Atteenshinii keessan muuziqaanis ni fudhata, akkasumas immoo wanti isin dubbisaa jirtan sunis ni fudhata. Kana jechuun parsantii 50-50 jechuudha. Kun immoo wanta dubbistan sana yeroo dheeraaf akka yaadanne isin dhorkuu danda'a jechuudha. Kanaaf gaafa dubbistan qalbii guutuudhaan dubbisuun baay'ee gaarii ta'a. Yoo danda'amaa ta'e notifikashinii silkii keessanii cufuudhaan, muuziqaa yoo dhaggeeffatan muuziqaa dhaabuudhaan, akkasumas immoo wanti yaada keessan wantoota garaagaraa irraa kaasuudhaan qalbii guutuudhaan yoo dubbistan wanta dubbistan sana yeroo dheeraaf dhaggeeffachuu yookaan immoo yeroo dheeraaf yaadachuu ni dandeessu jechuudha. Inni lamaffaan immoo space repetition jedhama jechuudha. Wanta dubbistan tokko yeroo dheeraadhaaf yaadachuudhaaf irra deddeebiin dubbisuun baay'ee barbaachisaa fi baay'ee murteessaadha jechuudha. Sababni isaas sammuun keenya wanta dubbise tokko yeroo muraasa booda dagataa adeema jechuudha. Maaliif sammuun keenya yeroo dubbisnu jalqabaaf shoortii miimoorii keessatti seef waan godhuuf wanta dubbise tokko irra deebinee dubbisnu yoo ta'e dagachaa yookaan immoo irraanfachaa ni deema jechuudha. Kanaaf loongi termii miimoorii yookaan immoo yeroo dheeraa akka yaadannuu fi irra deddeebinee dubbisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yoo danda'amaa ta'e guyyaa har'a yoo dubbisne ta'e guyyaa tokkoon booda deebinee ilaalu, achi guyyaa 3 booda, guyyaa 10 booda, achi booda dandeettii waa yaadachuu keenyaa bal'achaa deema jechuudha. Fakkeenyaaf muuziqaa waggaa 10 irraa dhaggeeffattan akkuma har'a yaadattan, kana jechuun gizee 2-3 muuziqaa sana deddeebitanii waan dhaggeeffattaniif dandeettii yaadachuu keessanii akkuma guddaa ta'e wanta dubbistan tokko yoo irra deddeebitanii dubbistan gaafa jedhamu har'a diiteelii yoo dubbistan guyyaa 2 booda, guyyaa 3 booda xiqqoo dubbistu, achi booda guyyaa 5 booda, guyyaa 7 booda yeroo dubbistanu dandeettii waa yaadachuu keessanii baay'ee bal'aadha jechuudha. Sammuun keessan maal jedhee of amansiisa? Wanti kun dhimma baay'ee murteessaa, dhimma baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef shoortii miimoorii irraa gara loongi termii miimooriitti dabarsa jedhee waan of amansiisuu fi kanaaf isa kana diiteelii hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas immoo yeroo dubbistan keessan space repetition yookaan immoo wanta dubbistan sana seeraan akka qabataniif aappiin sin gargaaru tokko jira. Aankii jedhama. Viidiyoo itti irratti isa siniifan hojjedha jechuudha. Space repetitioniidhaan yookaan immoo irra deddeebitanii dubbisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni sadaffaa immoo active recallidha jechuudha. Saayinsiin akka mirkaneessetti dandeettiin namoota waa dubbisanii yaadachuu isaanii bal'aa kan inni ta'u wanta dubbisan sana yoo deebi'anii of gaafatan jechuudha. Kan yeroo baay'ee namoonni baay'een kan isaan waan dubbisan sana dagatanii fi dubbisanii madhiisu jechuudha. Passive recall jechuudha. Dubbisanii madhiisu. Kun immoo wanta dubbisan sana hammam hubadhe jettanii akka of hin gaafanne isin gaafata taasisa jechuudha. Kanaaf yeroo dubbistan keessatti dhuma erga dubbistanii booda maaliin hubadhe dubbisaarraa maaliin hubadhe jettanii of gaafattan wanta dubbistan sana yeroo dheeraaf sammuu keessan keessatti seef gochuuf baay'ee isin gargaara waan ta'eef erga dubbisanii booda maaliin hubadhe jedhaatii dhuma irratti of gaafadhaa. Gaaffii ofii baasa. Dandeettii wanti hubachuu keessan achirratti mirkaneeffatu jechuudha. Inni sadaffaa active recall ta'uusaa isinitti himuun barbaachisa jechuudha. Erga dubbistanii booda gaaffii deebisaatii of gaafadhaa maaliin hubadhe jechuudha. Inni afuraffaa immoo hirriba gaarii rafuudha jechuudha.
Maaliifi wanta dubbisne tokko sammuun keenya seef kan inni godhu hirribaan jechuudha. Hirriba gaarii qabna yoo ta'e sammuun keenya wanta dubbisne sana shorti termii miimoorii irraa loongi termii miimooriitti dabarsuu danda'a jechuudha. Hirribni yeroo rafnu keessatti wanta guyyaa dubbisaa ture sana pirooses godha jechuudha. Shorti termii miimoorii irraa gara loongi termii miimooriitti kan dabarsu hirribadha waan ta'eef hirriba gaarii rafuun hirriba gahaa rafuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Hirriba gahaa namoonni hin rafne dandeettiin waan dubbisan sana yaadachuun isaanii baay'ee xiqqaadha jechuudha. Akka saayinsiin jedhutti namni fayyaalessi tokko guyyaatti sa'aatii 8 rafuu qaba jedha jechuudha. Kan raftanii fi miimoorii keessaniif shorti termii miimoorii irraa gara loongi termii miimooriitti wanta dubbistan tokko dabarsuuf hirribni baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef hirriba gahaa rafuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Wanta dubbistan tokko yeroo dheeraadhaaf yaadachuudhaaf jechuudha. Inni kan biraa yeroo dubbistan keessatti boqonnaa fudhachuun baay'ee gaariidha jechuudha. Sammuun keenya akka saayinsiin jedhutti sammuun nama tokko aktiif ta'uu kan danda'u daqiiqaa 30dha. Daqiiqaa 30 booda sammuun nama maal ta'aa deemadha saayinsiin dadhabaa deema jechuudha. Namoonni baay'een walitti taasisanii sa'aatii 4 sa'aatii 5 yeroo dubbisan keessatti kan isaan yaadachuu danda'an isa gara jalqabaa dubbisanii fi isa gara xumuraa dubbisan qofa. Isa gidduu dubbisan yaadachuu hin danda'an. Sababni isaas sammuun keessan baay'ee dadhabachuudha. Boqonnaa gaafata jechuudha. Sammuun boqonnaa fudhachaa deemuun baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaaf Pomodoro teekniikii asirratti fayyadamuun baay'ee isin barbaachisa jechuudha. Pomodoro teekniikii jechuun daqiiqaa 25 erga dubbistanii booda daqiiqaa 5 boqonnaa fudhachuu, daqiiqaa 25 erga fudhatanii dubbistanii booda daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 boqonnaa fudhachaa deemu jechuudha. Sammuu keessa maal gochuudha jechuudha? Rifresh gochuu jechuudha. Erga walitti aansitanii gizee 4 dubbistanii booda achii booda immoo boqonnaa bal'aa yoo fudhattanii sammuun keessan baay'ee wanta dubbistan sana qabachuuf isin gargaara jechuudha. Kanaaf walitti aansitanii sa'aatii dheeraa dubbisuun wanta dubbistan sana akka isin hin yaadannee fi isin dhowwa jechuudha. Kanaaf warreen kana hojiirra oolchuun baay'ee barbaachisaadha. Wanta dubbistan tokko yeroo dheeraa yaadachuudhaaf baay'ee isin gargaara. Kana isa apply yoo gootan baay'ee isin gargaara jechuudha. Viidiyoon har'aa akkana fakkaata. Yoo isinitti ta'e viidiyoo kana laayik godhaa, sabskiraayib godhaa, hiriyoota keessaniif sheer godhaa, koomentis barreessaa isiniin jedha. Galatoomaa.